ولوس إني إن كاسني خرا خاصة لما ولكن نجا كم نتحسب بيد أرانتنا ونجرو نربي نجا أبو سوية cuma ملي وان براتي ميته دوسري قران الريفون تناجزين فيديو متنسين سيبود بنت نكمل جه ثالي تقول أشوفه ثالي لقيزين قول أرى تحسب بير رجلني جان أرى أبو سو وان تكتا قول كتايسو nama dadawwale raayil khaanin kaasanii karraa kaasan ammoo nagaya qabna jedhanii dubbii tolchuudha malee toora dubbii namni walitti mufate. Makiinaa miiliyoona 16 sanuu akkuma jirti wanti ichi garagalte gatiin godhame wanti hundi dhaabamee jira bakka hataa hedduu jira dhiisanurraa ammoo Hamza Haji ammaas waan biraa jira Mr. Hamza Haji waan biraa jira ammaas gurbaan kun ammaas nama Ameerikaa irraa gabbuyeetu gurbaa kana waa hedduu jira waan nuti duubaan dhaggeeffachuu jirru beeyta. Habiraati ashiita godhee jamboo ati dubbii dhageessi waatu mucaa waatu addatti bira jira. Aboo mee ammuutiin godhadha. Mucaan kamaallee inni isa baree diyaaspooraan kun hundi haloon mucaan jan rabbi nagaa haa buusu mucaa sannee eebbisanii qoyummaansa. Dargaggeessa keenya dila kanaas rabbi isin haa eebbisu wallaahi. Ammallee Amsa dubbii cina cinaan tokko ni bayana godhe laal dubbii nama tokko amma nuti nu galtee jira warra tokko kan galleef jira dubbiin qola keessatti ifa godha. Afaan Oromoo kana samadditti hin barannee namni keenya kun dur akkitti akka isin jechuu jirru adii beeytanii. Gurbaa ammaas diyaaspooraa biraatii jalaa fuudhu jira roozaa teenya jala. Cara mul'ataa fuudhe dhiira hamtu fuudhaa Hamzaa jima. Badhaasa amma quncee siirraa bageessanii siin galtu dubbiin. Muraadi maaliif tooftaa san fiddeet amma muraadi irraa hin dhimma qaban. Nama Ameerikaa irraa gabbuu jira deenya kana. Dura waan dhugaa ta'uu hin hime namni waan biraatiin roozaa caalanii malee kiishaan namni Ameerikaa irraa karaa biyyaa deemu ammaan tanatti namni roozaa caalu hin jiru dhugaa rabbii tanatti. Kiishaan roozaan caalan nagaafadhu piiree dhugaan siimaan. Feetummoo umriidhaan waan feeteen waan biraatiin roozaa caalanii afaanii miisha waan roozaan jookaraan siin jee jookara. Nama qacala waa beekuu nama waan kana keessatti hedduu wanna jee biraachi. Raabaadoori waa muraajjee san irratti yoo yaadanii kan nattaati. Waa muraajjee dhageesse. No, daqiiqaa xiqqoo naa waa xiqqoo namaan eeginaa jechuun jira dubbii information ajaa'ibaa sin fidu deema akkasuma dhaabbadhaa usaa gasaasa dubbii. Kan muraadeen jehoo dhageesseeti. Raabaadoori kummaa meedha. Xiyyaattiin fuutee isinii barreessan amma namanne isin ganama amantanii jira. Hayyee. Raadiyoo osuma galeettu as bullaati boo takka mi'uut godhatte irraa kaasta mi'uut godhatte. Bara gizee irra dawwalee ture. Irra dawwalee ture. Injifattee eegaa jirti. Wanni muraadeen jeetuun isinuma jirti. Siigalee miti. Gurbaan duraatis waan jejjee waan harkaa uummasii achi jirtu ilmaaniif kana ilmaan ziiroon abbaa za'uun tun isinuma jirti. Gurbaan kun jaarsi kun akkana godhu harkee waan duraan jiraatu waan ijoosun gooni goonna jee tabiraatiitu waa'ee dubbii roozaatu mee torban tokko adeesu waan as baqa guutaa irra wal qaban irra wal qaban Khalifa wal qabeewu yoo mee obsaadii galchi muraadee yakkin jee ati ammallee miyyoo miiliyoona 10 sanuma amantaa. Miyyoo miliyoona 10 miyyoo risaala ta miliyoona kun galchitee jirtu rasiitiin nu bira geessirtu laalle dhiifne. Eessa galchite? Amtaas bira geessite. Hai. Hamzaa ati waan gartee afaa jalaan nama fuutaa qoya kan waan gartee afaa jalaan dhiisa afaa jalaa gamana gurini. Michiyyoo viidiyoo hojjennee baariyaanoo. Anuu sanirra narraa bitamuu diddeetiin narraa gaddabruu diddeetiin saanii badee ooma gaariin tanii barbaadamaa jala fiddanii jeetiin muraadee sirraa bitachuu dhiise dhiifame bishaanillee irra dhugeetiin aannanillee irra dhugee narraa gabbuu diddeetab jechuudha. Ani siisan faa rasiitii siin fichisiisina isin rasii jaangate rasiita Rasiinni boo rasiinni feekii hedduu tokko dhufe. Nulis khaasaa dabaa muraadee adeemsa kanaanis arreebuun siin jee sagalee san hin fidde. Feekaa ammaan tolchee siin ergu khaliifaan amma tolchee siin ergu. warri mana baankiitu konfiyuus ta'uun tolcha wallahi billahi. Yaa'i mataan bullateero. Amma laalani ana mana bara muraadeen garuu wanta kana jijjiirudha sistema kana jijjiiru tooftaa kana jijjiiru adeemsa kana jijjiiru. Obsa wadage baraasa wallahi qasaman billa jiru fi miti. Ai. Acho nama mileena meeqaan kan nettee nu kujibdee wanna dhugaa nu godhan gootee mee maalin dhugaa seene maalin naman. Gizee naman tasiyamani gizee sagalee fidee man tasiyamani. Okay, sagalee fiddisan asirra nu dhageessime. Hai, xiqqashuma highlight irra Okay, asini kana gadi bu'a haina deebisi. Am kana keessaa qabaami. Fatiin
Oye, amma Fati meeqa fudhatee badee jira. Fati isa jireenya hundi harka jira. Makiinaan miileenni 16 takkittiin sanuun geessu. Oi, Rabadoriin sunu bitaa qoy. Wallahi akka dhiira maqaan nu fadhi. Mucaan kuni haddoon bikata katti boo. Yoo militarii baratees waraana yoo baratees Oromoon ka waraana barate ni qabdi. Tooftaa waraana yoo baratees nuun hin geenye sannu. Biyya namni gaafachuu hin danda'u. Amma muraadis waan isin hin galchine keessan galin akkasii fudhattee jirti. Akkasii fudhattee jirti isinis. Umrii isaa hojii jiraachuu barbaadan. Wai, boodi zaytiin dardaraatu barbareedduudha. Micaa xiqqaadha. Micaa daa'ima gangalchitee alamfattee. Kootu muraadii kootu gabbuu muraadii fidi kaanin. Akkawanti taane fidi muraadii. Fati ol baase agarsu. Yaa Rabbi keenya alaama wallahi laazim. Awoo Rabbi jeeti torbaanuma tokko illee baatuma muraasa illee taani. Baatii muraasa takka guyyaa muraasa ni jiraami. Boo miidiyaa kanarra fakkeenya nama hedduuf taana jeetii yaadee namni gariin numa dideetuma jigachee yaa'e walakka batara jiga. Obsaa kaa dura isaanumarraa haa dhageenyu. Oi, Rabadoriin fitu jiraar. Informatiina fitu jira Rabadoriin. Informatiina isaanirraa afaan isaanirraa miidiyaa dhiyeessineetuma gaafanna. Badhaasaa irratti Akkawantiin reefa Oromoo jala turan dhaggeeffachuu turani. Akkawantiin kadara harka jiraachuu fi eenyu bira akka yeroo hin feene akkawantiin lakki amma bardeemneetuma as Minisootaa jirraami. Deegneetuma manatti intarviisinii goonaa maa jirtan. Isbii barbaadu. Obsa, intarbuu miti haala intarbuu yoo fidde ammaati asitti sin amannu namaa sin amannu intarbuu sanii sin amannu maal feene beektaa? Maal feetan? Maal feetan? Laallee dubbii ijarraa waa hawwachuu takka qabna. Amma imimmaan badhaasaa gubbaa kana gisee laaltee haa ta'u waa hedduu takka hubatta. Amma goode kana booda intarbuun ati fiddu maal taati beektaa? Waan jiranii tasgabbaa waa nuti nagaya qabna kanaaf dhufa malee wanni dhufu hin jiru waa ta'eeroo. Zikaata konni dalee isinii gali. Dirqiidhaan bishaan marmara taa'u nu gagguchiisuu jechuudha. Adeeroo jiruu tana barbaaba shaamini biroo maal jee ani bar namaan baradhee jee hawaasaan baradhee jee goo hawaasa kana kan laaltee warraan fuudhanne ati bar naguma jala teessa. Namni beektaa wanni dhufaa numa dhufaayii janiitillee warri eegaa ture numa jira numa dhuftiisi garuu ammoo dura hin qulqulleeffanna mannaa jechuudha. Oi, Rabadoriin da godhu jira information ni fida Rabadoriin jalbataa information na fidu. Namatti erginee jirra. Isiinu seenu didee bar akkawantiin kadartaa harka jiraachuu fi harka jiraachuu hin beekne as jala taa'ee nu eeggatu jiran nu caqasaa jiran. Wanta na sagalee daa'imni tokko isii biraa ummaatii yamaa boocha jedhuun tokko garaana balleesse waa hunda caalaa. Viidiyoo sana agartanii? Laalama muraadii michoo miliyoonaa san bar wanni nani harka muraadii erga qabeef muraadiin eeguma viidiyoo raabisaa dura kaasee harka qaban. Ajandaa harkaa jijjiirsan isaa. Daqiiqa 10 meeqaan harkaa waraabee jee. Garuu ammoo viidiyoo eega booda mucaan maal taatee boochaa kajoo sanii eegas boodaan harka jechuudha. Ahoo sagalee daa'ima isii biraa maamaatii yamaa boocha jedhuun tokko reefoon tana garaa kana na cabse. Ilmoo harkaa fudhatee jaarsa duraa ilmoo harkaa fuudhee waa hunda harkaa fuudhee kutee ijaa kunis. Siistama areetti baasa jechuudha. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Ni wallaalteeti badhaasa isiin sila akka wanni kun ta'uu deemu hin beekne. Saa tolchinaa minuutis warri dhiiraa kun bara tolchinee bareechinee qoraasneef tolchineeti duruu keenyaa bara gizee maati imaajiin godhigaa soofaa akkasii jala haftee dirree xayyaara irraa hanqa manatti waa meeqa gootee akkasitti ol fuutee waa ni jiraame fuudhee sammuu isii waliin guduunfee keessa kaate gurbaan wanta barate deeninnatii barate waraana keessatti akkaataa itti asii waa micciiranii ilma namaarra barate bakka nama akkatti akka kaanattis akkatti ejjeesanii fi jirumaanoo akkatti ejjeesan kanumarra barachuu ture bakka inni waraana ture gurbaan. Gurbaan barboo nama waan inni barbaadu tiyaasaa bakka inni barbaadu geessisan barate gurbaani. Dandeenye dhiisa nyaatee jira gurbaan dhiisa. Gurbaan nama biraatiitu Ameerikaa irraa gabbu'eef jinsiin janfati. Fati. Ayyee wanni kun yoonii fi. Ayyee nama biraa Ameerikaa irraa gabbu'eef sinjan amma. Koon qabnu yoonii fi wanni kun magaalaa qabbanooti ajandaa godhachuudhaaf beekaa mana isaaniitti wannechuudhaaf godhatanoo maaliif beektan ragaa qabdanii? Oon beeknega. Injiru kun injiru nagaa fadhugaa. Kana bikka tanaa bita kana gali jala. Fatii qiyya gizeenii fi namni ilaal hedduu fakkeessine warri magaalaa Kaayiroo tana jiru kun daanjara gurguddaa boo'eellee tapha beellamallee taphatee mana nasaamamellee jee tapha ajandaa uumee
mushtee faanciisu jira jee bulkoos illee fekkaa'ee uummanni asii kun hedduuti waa xiinxala ni beeka akka nama godhanis akka waa godhaa tures ni beeka. Wanta feekaa godha bekkanuma ija keessa laaltee beekta. Jara keenya akkam hin agaa? Nagaa fayya galata Alaikum rabbi. salam jirra munira. Ati keenya jirta akkam nagaa maami? Nagaa fayya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mee isin akkas hin jenneeti. Diluma kana Roozaa fi Khadiiroon akkanatti sammuutti isin taphatanii. Okay, dubbiin tun ajandaa waan jiru karoora qabda. Wallaahi billaa ajanda. Ragaa fi evidensi barbaanna. Wayyaa rabbii. Nuti qabaachuu qaba malee ragaa. Okay, akka wannan ta'e Isin tura ragaa qabaachuu qabu. Afaan si muriin. nuti immoo akka wannan taate wannan qabna qabatamaa qaba. Ajandaan isaanii qabbanooyinaani kanaan dhufan malee mee yoo ajandaan tahin ni agartan gaa. Ajanda wal ta'anii fidan jarri. Boru dhufanii xalaata keenya numa barre xalaata keenya adawwii keenya numa agarre isiniin ajaani. Harkuuf